Barattoota assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Hayye wayitii dabrega balancing chemical equation by using algebraic method mata duree jettu eegallee turre har'aas ichumarratti dhufna jechuudha. Yeroo dabre akka yaadattan we have seen the reaction between nitrogen and hydrogen to form ammonia. Isa san balance goonee turre reaction kana jechuudha. Kana balance goonee jechuudha. Reaction hydrogen wajjin react godhee ammonia uumuu kanaan balance kana balance goonee turre mee har'a gaaffiilee biraa adeemsisan hin dalayne jechuudha. Fakkeenyaaf as example for kanarra kan jiru kun it says balance the reaction between aluminum and oxygen to form aluminum oxide by using algebraic methods ninja. Gaafita namni asitti gaggabaabsinee olaalle hayye reactioniin keenya wal nyaatisa aluminumii fi oxygeeniin walitti dhufanii aluminum oxide uuman ture Al2O3 produce godha. Kanaafuu tarkaanfiin jalqabaa maali? Koofshantii ABC kan nuti jennee asiin A kannitanii asiin B kanninaa asitti ammoo C kanninaa jennee achi booda maal goona? Reaktaantii irra hanga aluminumii jiru ilaalla lama tokko jira. Tokkichaan kun Aadhaan bakka bu'ee saniifuu A jenneeti A'n wal qixa ta'a jenna. A wal qixa ta'a aluminum as jiru barbaanna lamaa jira. Lamaan maaliin bakka bu'ee C'dhaan bakka bu'e. Inni ta'a lama C jennaan. As dhufee oksijiin yeroo ilaalle oksijiin lamaa jira. Lamaan B'dhaan bakka bu'e saniifuu lama B'n wal qixa ta'a jenneeti. As hogguu dhufne oksijiin sadii jira. Sadeen C'dhaan bakka bu'e sadii C jennaan jechuudha. Achi booda amma baafannee filnee jira. Egaa akkasitti baafannee booda maal goonaa? Wanni nuti dhumarra barbaadu deemnu gatiin Aadhaa meeqa? Gatiin B'dhaa meeqa? Akkasumatti illee gatiin C meeqa kana barbaadu yana. We have to assume the value of A to be 1. Isneetuma assume jennee kana jechuudha. Assume maal goonaa? The value of A to be 1. N takka jennee lafa kana jechuudha. Achi booda M meeqa asitti ofumaan dalagin takka harkanne. Now we have to find the relationship between A and the other groups. Saniifuu A'n hariiroo eenyu wajji qaba? A is equals to lama C'dhaa wajji hariiroo qaba jechuudha. Haala saniin bakka Aadhaa takka buufnaa takka ni ta'a 2C jennaani. Gatii isaa argachuudhaaf overtuu jenneeti C'in meeqa ta'a jechuudha? Takka lammaffaadha ta'a. Saniifuu bakka C'dhaa takka lammaffaa arganne. Achi booda B'dhaa fi C'in hariiroo akkasii qabanii akkamitti qabanii? Lama B'dhaatu sadii C'dhaa wajji wal qixa. Saniifuu gatii C'dhaa sadii baay'isuu bakka C'dhaa takka lammaffaan eeganii wal qixa ta'a jettanii lama B jettanii jechuudha. Achi booda lama B ni ta'a meeqa ta'a? Sadii lammaffaa ta'a jechuudha. Gatii B'dhaa argachuudhaaf asitti you have to multiply this by 1 over 2 here also by 1 over 2 jennaan. Saniifuu asitti cancel wal godha. B is equals to 3 over 4 dhufaa jechuudha. You have to multiply numerator with numerator and the denominator with the denominator. Saniifuu asitti B meeqa dhufa? 3 over 4 dha dhufaa jechuudha. Amma gatii isaan sadeenuu argannee jira. Gatii sadeenuu waan arganneef jecha maal goona? Gatiilee kanneen geessineetu equationii san hin hiinaa jalqaba. Asitti maal ture equationiin keenya maal ture? AL equationiin keenya AL plus O2 gives us maal ture? AL2O3 dha ture jechuudha. Saniifuu bakka Aadhaa meeqa goonaa? Takka hin barreessinu. Bakka B'dhaa sadii afuraffaa goonaa.
bakka siidhaa ammoo takka lammaffaa goona jechuudha. Amma equationiin tokko firaakshiniidhaan baalaansii waan hin taaneef maal goona jechuudha. Eliseemii jara kanaatiin baay'ifna jechuudha. Achi bakka takka 3 over 4 jira, bakka takka 1 over 2 jira. Eliseemii isaaniitiin baay'ifna, innis 4 ta'a. Afurin yeroo baay'ifnu garuu we have to multiply the whole equation by 4, okay? Equationii guutumatti afurin baay'ifna jechuudha. Haya, saniifuu afur gizee kanaan baay'ifne 4AL dha dhufa jechuudha. Plus 30 by 4 asitti cancel wal godhee it simply becomes 3O2 dhufa jechuudha. As yeroo dabartan asitti lamatti takka ayya barattoota as deebi'aadha. Saniifuu as lamatti takka lamatti lama ta'a jechuudha. Now the equation simply becomes 2AL2 Z O3 dha dhufa jechuudha equationiin kun. Amma atomoota garee hundarra jiran yoo laalle asitti 4 aluminum atoms are there on the reactant side. There are 4 aluminum atoms are there. On the product also, we have to multiply these 2 by 2. It becomes 4 aluminum on the product side. Similarly, oxygen atom on the reactant side is 3 times 2 da 6 da 6 oxygen on the reactant side and also 6 oxygen on the product side da jechuudha. Saniifuu equationin kun already balance ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan algebraic method fayyadamtanii equationii tokko balance gootanii jechuudha. Akkam isinii galee? Moo isinii gale? Nagala. Haala saniin akkana dhufaa jechuudha. Mee gaaffii tanallee yaada leeyinaa itti aantu ta'a. Na waliin jirtanii Ahmadi? Baar? Ayyee haa. Gamana deebi'ee gaaffii tana laallaa ammaan tana algebraic method fayyadamnee baalaansii goonaa. Jalqaba irra wanni jiru maali? Haya, jalqaba irra waan jiru kana laallaa. Mee gaaffii tun maal jetti? Phosphorus pentachloride dha jira jalqaba irra. Phosphorus pentachloride dha jira. Ida'uu jettee maal jetti? Ida'uu jettee water bishaantutti ida'ame asitti H2O dha. The product is bu'aan isaa maal ta'e? Bu'aan isaa phosphoric acid dhaa fi H3PO4 dhaa fi ida'uu jettaniin HCl dha qabaa jechuudha. Ida'uu HCl dha. Kaniifuu jalqaba dalagaan tajaajila duraa maali? ABC kan nuudha asitti dhuftani. Put A, B, C asitti waan dabalata waan jiruuf D jettaniin achi booda maal gootanii N kun as jiru kun fosforasiifis kilooriiniifis dhaabbata. Amma fosforasiif laalla jechuudha. Fosforas tokko jira. Tokkichaan Eedhaan bakka bu'e. Saniifuu E wal qixa ta'a jenna jechuudha. Fosforas asirra barbaanna. Tokko jira miti. Tokkichaan C dha koofishantii isaa. Saniifuu E tokko C tokko wal qixa jennee kana jechuudha. Asirra dhuftan kilooriin 5 jira. 5 Eedhaan bakka bu'e. Saniifuu 5 E jettanii. 5 wal qixa ta'a jettanii. As dhuftanii kilooriin barbaaddu. Kilooriin meeqaa jira? Tokko jira. Tokkichaan Dhaan bakka bu'e. Saniifuu 5 wal qixa ta'a D jettanii. Amma gara hidroojiinii dabarraa. Hidroojiin lamaa jira. Lamaan Bdhaan bakka bu'e. 2B is equals to jettaniiti. Hidroojiin as bakka lama jira laata. Asillee ni jira. Asillee ni jira jechuudha. Saniifuu isaan kun lamaan walitti ida'amuu qaban. Walitti ida'amanii sanii hojii wal qixa ta'uu qaban. Kana jechuun maal? Hidroojiin 3 jira. 3 Cdhaan bakka bu'e. 3C jennaan. Kana baannee jechuudha. Plus here we have hydrogen atom D. 3C plus D jennaan jechuudha. Ammallee oksijiinaa nuuf. Oksijiin asitti Bdhaan bakka bu'e abbaa tokko jechuudha. B'n tokko it must be equal to meeqa jennaan? Asitti meeqaa jira? 4C. 4C jennaan.
Okay. Baafanne finne ammaan tun. Egaa kan akkasi baafatan booda wanni dhumarra isin barbaadu yoo ta'an A ni barbaaddan, B ni barbaaddan, C ni barbaaddan, akkasumatti illee D ni barbaaddan jechuudha. Okay. Now we are going to assume the value of A to be 1. Let us assume. Assume haa jennuun gatii A dha ni ta'a takka jennee afaan. Okay. Yoo akkas jennee kaane jechuudha. Asitti A osoo hin dalagin takka dhufe jechuudha. Walii hariiroo A garee biraatti hojii qabu barbaanna. As keessa wal deebine. A C dha hojii qabu. Miti. A takka yoo ta'e Cnis meeqa ta'a jechuudha? Takka ta'a jechuudha. Harkanni. Ka biraa argachuudhaaf amma ka biraa argachuudhaaf maal fayyadamnaa? Asitti hariiroo biraa qabna ammas. 5 maal hojii wal qixa? D tokko hojii wal qixa. Saniifuu A argamee jira. Meeqatu argame? Takkaatu argame. Saniifuu 5 baay'isuu bakka A takka ni ta'a jennee D jennaan jechuudha. Saniifuu D meeqa ta'a? D is equals to 5 ta'a jechuudha. D 5 dha ta'a jechuudha. Asitti D meeqa buuftan? 5 buuftanii jechuudha. Achi booda D egaa 5 argattan maaltu isin hafe? B qofaan nuuf. B amma karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokkoffaa B is equals to 4C adeemsa iyyuu kanaan argachuu dandeessa. B is equals to 4C bakka tana na'inne argachuu dandeenya jechuudha. Okay, B is equals to 4 times C meeqa? Cnis takka jechuudha. Asii argannee jira. Saniifuu 4 times 1 jennaan jechuudha. Saniifuu B is equals to 1 times 4 it becomes 4 jechuudha. Saniifuu asitti B meeqa dhufe? 4 dhufe jechuudha. Okay. Saniifuu bakka B qofti 4 goona. Bakka B kana meeqa dhufa? 4 dhufa. Bakka D illee 5 dhufa jechuudha. Achi booda we can compare the number of each atoms. Atomoota hundaa'u compare godhuu dandeenya jechuudha. Jechuun asitti amma PCl 5 ture plus asitti H2O dha. Bakka B dha 4 na'inne asii gives us jennee H3PO 4 plus HCl. HCl jennee saniifuu bakka D kana qofa 5 na'inaa jechuudha. Amma 5 as jirtu sun kilooriinii fi haayidroojinii fi dhaabbatti haayidroojin meeqaa jira? As 5 jira. As ammoo 3 jira. 5 fi 3 8 ta'a jechuudha. Okay. Asitti kun haayidroojin as jiru yoo ilaaltan 4 bakka 2 8 jechuudha sirriidha. Kiloorii fosforas yoo ilaaltan fosforas as tokko jira. Asillee tokko jira jechuudha. Kabira kilooriin as 5 jira. Kilooriin reaktaantii irra 5 jira. Piroodaaktii irra hoo kilooriin ni barbaaddan kunoo isa bakka HCl kana jira. 5 tun haayidroojiniifis kilooriiniifis waan dhaabbattu jechuudha. Kilooriin gamas illee 5 jira jechuudha. Kabira oksijiinidha. Oksijiiniin as 4 jira. 4 bakka takka 4 asillee oksijiin 4 jira jechuudha. Saniifuu the number of oxygen becomes equal on both sides of the equation. Haala saniin lakkoofsi oksijiinii gama lamaanuu jiru wal qixa jechuudha. Equationiin kun yeroo baalaansii ta'e haala kanaan dhufa jechuudha. Only koofishantiin waterii 4 dhufteeti HCl dha. 5 dhufti jarri kaan akkuma jirutti taa'aa jenneeti dalayna jechuudha. Now equationoota kana yoo ilaaltan ammaan tana inspection methodidhaan baalaansii godhu jaa kana dura waan barannee jirru adeemsisanii ilaaltanii kanneenis LCM dha. LCM baalaansii godhu jaa irra deebitanii ilaaltanii as ka'ii saamee gaafilee hanga takka ilaallee haa jedhanii warra amma baranne kana warra aljibrikii kanaan barbaadu kanaan gaafii hanga takka ilaallaa. Fakkeenyaaf mee tamaa dalaynu gaafii tamaa dalaynu as keessa. Gaafii isin ulfaate tamaa dalay dagamu. Ustaz, Ji. Gaafii Ji. ji'a dalaynu
meeqaa fi jii tana yoo dalayne akkana asitti jii haa dalaynume iron chloride siriidha. Jii yoo laalle F Cl3 dha. FeCl3 plus maal jetti? FeCl3 plus magnesium oxide jetti. Plus magnesium oxide gives us jettee iron 2 oxide dhaa fi Fe2O3 plus Fe2O3 plus magnesium chloride 2 dha jetti. MgCl2 dha jetti. Saniifuu jalqaba maal goonaa? Osneeti asitti A fanninaa, asitti B fanninaa, asitti C fanninaa, asitti illee D fanninaa jechuudha. Okay, ayiraniif yoo ilaalle as ayiran tokko jira, A dhaan bakka bu'ee A is equals to jenna. Asoo ayiran lama jira, lamaan C dhaan bakka bu'ee saniifuu A is equals to 2C jennaani. As kilooriin yoo ilaalle kilooriin sadii jira, sadeen A dhaan bakka bu'ee 3 A is equals to jennee kilooriin as barbaanna. Lamaa jira, lamaan D dhaan bakka bu'ee ni ta'a lama D jennaani. Magnesium bira dhufna. Tokko jira, tokkichaan B dhaan bakka bu'ee I have to say B is equals to magnesium as jiruun barbaada. Tokko jira, tokkichaan D dhaan bakka bu'ee B is equals to D jenna. Dhumarra oksijiin qabna. Oksijiin tokko jira, asitti tokkichaan B dhaan bakka bu'ee B ni ta'a jenneeti. Oksijiin as jiru sadeen C dhaan bakka bu'ee 3C jennaan jechuudha. Achi booda wanni nuti barbaadu yaanu dhumarra A, B dhaa fi akkasumatti illee C dhaa fi D dha kanneen barbaadu deemna jechuudha. Let us assume the value of A to be 1 gatiin A dha takka ta'ee jennee hafaanu. Gatiin A yoo takka ta'e hariiroo N garee biraatti wajji qabuu barbaaddanna. Fakkeenyaaf N C dha wajjin akkanatti hariiroo qaba. Innis A is equals to 2C jeeti hariiroo qaba. Bakka A dha takkaan buusaa. Akkani ta'a 2C jaani. Gatii argachuuf I have to divide these sides by 2 then cancel. C is equals to it becomes 1/2 ta'a. C dha 1/2 dhaan naqa jechuudha. Achi booda eegaan C argadhe hariiroo C garee biraatti wajji qabuun barbaada. Haala kanaan qaba. B dhaa fi 3C'n wal qixa ta'a. Saniifuu C takka lammaffaa argadheetu jira. 3 baay'isuu bakka C dhaa takka lammaffaadhaan naqa. B dhaa maaliin jaanii? B dhaan jaanii. Saniifuu B ni ta'a 3 lammaffaa dhufa. Asitti B ni ta'a 3 lammaffadhaan godha. D eenyurraan argadhaa? B dhaa fi D wal qixa hariiroo jettu jira. Saniifuu B dhaa fi D meeqa wal qixa ta'ee B yoo 3 lammaffaa ta'ee D illee 3 lammaffaa ta'a jechuudha. Saniifuu equationiin kun already fraactioniidhaan taa'ee fraactionii kana gara whole numberii jijjiiruudhaaf lamaan dhaamsuudhaan qaba. I have to multiply the whole equation by 2. Yeroo sanitti N meeqa dhufa jechuudha. Oguuniin kana takka lamaan oguuniin baay'ise N meeqa dhufa? N lama dhufa jechuudha. 3 lammaffaa lamaan oguun baay'ise B 3 dhufa jechuudha. C'n ammoo lama dhaamseeti C'n takka ta'a jechuudha. D'n ammoo 3 lammaffaa oguu dhaamsite it becomes simply 3 dhufa jechuudha. Haala saniin gatiilee kanneen equationii kana nayineeti
akka sirreessuu fi akka sirreessine laalla jechuudha. Maal jaa FE jaa FECL 3 plus get MgO jee gives us FE2O3 plus MgCl2 jechuu ture. Meetti aanaynu bakka diidhaa meeqana hinaa bakka diidhaa sadina hinaa haya bakka diidhaa sadina hinaa bakka siidhaa takka hin barreessinu bakka biidhaa sadina hinaa bakka eedhaa ammaasii bakka eedhaa lamana hinaa as fideetti lamana ka'a jechuudha. Kan booda atomoota jiran hunda isaatu tokko tokkoon compare and contrast goona. Reactant irra hanga jiru ayiraniidha yoo eegalle ayiran as lama bakka takka jira lama ta'a. Ayiranii product irra jiru yoo ilaalle lama bakka tokkichaa kanaati abbaa lamaa jira jechuudha. Now the number of iron is already balanced ta'ee jira. Chlorine biroo yeroo dhuftan sadii bakka lamaa jaha jira chlorine yoo fudhatan. There is 6 chlorine atoms on the reactant side. Product irra dhuftanis sadii bakka lamaati. Optiontiin kun kan baay'isa. So it simply becomes 6 dha. Kabira magnesium biroo yeroo dhuftan magnesium as sadii jira. Asillee kunoo sadeen tun isaafis dhaabbatti chlorine isa dhaabbatti. Saniifuu magnesium atom is equals to 3 on both the reactant and the product side. Kabira oxygen dha. Oxygen as oxygen is equals to 3 times 1 dha jira 3 dha. Product irallee oxygen meeqa jira 3 dha jira jechuudha. Now the balanced equation for this reaction becomes this jechuudha. Equation kana balanced katee kana fakkaataa jechuudha. Ini galee Mongal baara kam jetta Ustaz garuu gaafiin qaba gaafachuu hin danda'amu. gaafadhe Gizee 1/2 goone amma yoo bii amma 1/3 haala kan taate mee isa b equation tokko irratti ammaan tana 1/3 faara kan nu taateetti amma dhiirratti ilaalla 3/2 dha jedhame 2 kana akkatti ni balleessina moo ni baay'isnaan? balleessuudhaaf 3/2 kana equation tokko fractionidhaan balanced waan hin taane fraction kana gara wanni jijjiiruudha qabna gara whole numberitti gara whole numberii jijjiiruudhaaf 3/2 meeqaan baay'isuudha qabna 2dhaan baay'isuu qabna 2dhaan yeroo baay'ifne 2 kunii fi 2 kun wal dhaabsee kun gara 3 deebi'a jechuudha. Saniifuu isaan kana fractionoota kana dhabamsiisuudhaaf jecha equation kana asitti lamaan baay'ifne jechuudha. Agartee lamaan garuu yeroo baay'ifne isaan kana lamaan qofa baay'ifne dhiisuu osoo hin ta'in as a whole garee hunda baay'ifnaan jechuudha garee afran sani amma dubbitti. Yogguu fraction tokko balleessuudhaaf garee takka baay'ifte hundaa waliin baay'iftan. Saniif amma kun amma dura wayi fraction ture takka tureefi isallee noo bakkitti tana lamaan LCM sanii yogguu baay'ifne lama taati. Kun duraanuu fraction ture dhaamsuuf deemna sadi lammaffaa lamaan yogguu baay'ifne sadii deebi'a. Takka lammaffaan kunis lamaan yogguu baay'ifne takka deebi'a jechuudha. Sadi lammaffaan ammaas lamaan yogguu baay'ifne sadii deebi'eeti. The whole equation akkasitti LCM isaatiin baay'ate fraction itti jiru sun irraa dhabama jechuudha. Ammas takka tanatti naaf hin galin ustaaza gizee walitti hidhama. Tuusii plus gaafii reefu tadabartatee irratti tuubii jeeti izuqalleessu 1C plus 2D jaasa gaafii seenaan galata walitti hidhama. Amma laal suni atamii wal fakkaataa yoo bakka lama jiraate walitti hidhama. Atamii wal fakkaatu fakkeenyaaf meeqa gaafii tanarratti isa laala malaal gaafii tanarra oksijiin amma bakka meeqa jira bakka takka bakka lama bakka sadii jira miti Bakka sadii. bakka sadii as ammoo bakka tokko qofa jira jechuudha. Saniifuu ka reaaktaantii irraa kun ka piroodaaktii irraa sadeenuu walitti hidhame ka reaaktaantii irraa tokkichaa dhufuudha qaba. Sigalee amma laal fakkeenyaaf as yoo A jenneen jechuudha as B jenneen as C jennee as D jennaa miti. Amma yoo oksijiiniif yoo laalle as oksijiin sadii jira ala meeqaa jira ala lamaa jira. Lama bakka sadii jaha A ta'a miti.
As ammoo bii bira bii ni ta'a. Bakka tana biidhaa jira. Abbaa tokko jira. As ammoo kilaas lama siidhaa jira. As ammoo lama diidhaa jira jechuudha. Akkasitti walitti hidhamu gidee oksijiin laalle jechuudha. Haaluma wal fakkaatu amma gaafii tana irratti laal oksijiiniin bakka lama jira. Asii fi as jira. Kana lamaan yoo kana eedhaa fi biidhaa yoo qabatte kana afur eedhaa fi takka bii walitti hidhaateeti as afur siidhaa fi takka diidhaa wajjin wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Amma kun yoo atamiin takka bakka lama deddeebi'ee dhufe akkasitti dalagamaa. Ida leeydamee fakkeenya akkasii dalagne jaan dhumtee jirtiin siyaa fakkeenya dabalataa isiniif dalagaa gabaabsanii.